Qisaasama baajataa bakkee adda addaatti uumamu haala hambisuun danda'amu irratti sirna qabiinsa herreegaa cimaa fi hordoffii walirraa hin cinne uumuun irratti hojjetamaa jiraachuu himame. Qindoomina manneen hojii odiitira muummicha Oromiyaa Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa fi Biiroo Maallaqa Oromiyaatiin waltajjii uumameen qisaasama baajataa mul'atu hambisuuf hojii odiitira keessaa fi alaatiin hojjetamaa tureen argannoo argame irratti waltajjii seektaroota sadarkaa naannoo hirmaachiseen mari'atameera. Hojiirra oolmaa sirna bulchiinsaa fi faayinaansii diriirsuun hojjetamaa jiru kanaan baajanni naannichaa qajeelfama eegee hojiirra ooluusaa manneen hojii irratti bifa addaatiin bara 2012 irraa kaasee mana hojii odiitira muummichaatiin odiitiin geggeeffamaa jiraachuu hoogganaan ittaanaa mana hojii odiitira muummicha Oromiyaa obbo Tolasaa Abboomaa dubbataniiru. Bara 2012 irraati kaasnee argannoon mana hojii odiitira muummichaatiin argame maallaqaan haa ta'u, raagaan haa ta'u, seeraan haa ta'u, bulchiinsaan haa ta'u sirraa'uu qaban adda baasnee qaban jechuudha. Kana keessa waggaa waggaadhaan kan sirraa'u irraa hir'isaa otoon sirraa'iin kanaaf immoo bara 2012 irraa kaasnee hamma 2017tti dhiyeessine jechuudha. Har'a gaafa nuti dhiyeessine. Kana waan lama irratti dhiyeessine jechuudha. Tokko maallaqaan kaazinaa mootummaatti dhiyaachuu deebi'uu qabaa jennee waan yaada kennine. Inni lammaffaa immoo dhimmi kun raagaan itti dhiyaachuu qabaa. Raagaan dhiyaanne tanamuun kunis maallaqa waan ta'eef maallaqaan deebi'uu kan jennu bakka lamatti qoonnee bara 2012 irraa kaasnee hamma ooditii bara darbe 2016 gaggeessine irratti fi hordoffii bara gaggeessinetti dhiyeessine jechuudha. Kanaatiin argannoowwan bara dhiyoo asitti argaman keessumaa bara 2017 argame irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamaa jira. Garuu argannoowwan bara darban keessa argame irratti xiyyeeffannoo kennanii deebisuu irratti hanqinni jira jechuudha. Argannoo bara 2017 argame keessa parsentii 70 ol kan ta'u maallaqaan haa deebi'u jedhee kaa'ame keessa deebi'ee jira. Raagaadhaan immoo raagaatti qindeessanii dhiyeessuu irratti immoo harkifannaan jira jechuudha. Kanaaf nuti kan dhiyeessine argannoo bara 2010 kaasee haga har'aatti kan jiruuf tarkaanfii kana irratti fudhatamne adda baasnee dhiyeessine jechuudha. Maallaqa bakkee adda addaatti akka hin malletti qisaasamaa jiru hambisuu fi kutannoon irratti hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Herreega walitti qabaan baasii osoo hin bu'iin rarra'ee hafee fi qaamota ofirraa buusuun sirreessuu irratti hanqina qaban seeraan akka gaafataman Abbaa Alangaa wajjin wal ta'uun seeratti dhiyeessuuf irratti hojjetamaa jiraachuus dubbatameera. Biiroon Maallaqa Oromiyaas sirna bulchiinsa faayinaansii diriirsuun itti fayyadama baajataa hordofuu fi to'achuu irratti hojjechaa jiraachuu hoogganaan ittaanaa fi itti gaafatamaan damee bulchiinsa faayinaansii bittaa fi qabeenya mootummaa Biiroo Maallaqa Oromiyaa obbo Muhammad Jundii ibsaniiru. Sirnoota faayinaansii san guutanii baasuu irraa harcaasanii baasuu, ragaa osoo hin qabsiisin baasuu, qajeelfama osoo jalatti hin baasuu, wantoota akkasii san qajeelfamni filannoowwan garaagaraa qaba. Filannoon baay'ee cimaa ta'een jira. Oosaniin dadhabde kanatti darbi kan jedhu hin jira. Dhimmoota akkasii san ragaa guutuu waliin wal dubbisaa deemuu dhabu irratti garaagarummaan guddaan kan jiru. Gara biraatiin xiyyeeffannaa kennuu dhabuudhaan namoota na duraattu hojjete jechuudhaan jijjiiramni hooggansi yeroo yeroodhaan jijjiiramu gara kaaniin immoo seektaroonni yoo addaan ba'anii fi yoo walitti dhufan ana dura raawwate jechuudhaan kan duraa san irratti xiyyeeffachuu dhabuun hooggansaa bal'inaan kan mul'atu naannoo kanatti tokko. Kanaaf gaafa seektarri walitti makamuu fi addaan ba'u risiivabiliiwwan jiran mallaqni mootummaan kafaluu qabuu fi mootummaan galchuu qabu dogongoroonni saniin dura turan akkamitti guutamuu qaba kan jedhu irratti qaawwa guddaatu kan jirudha. Inni kun caasama keessatti mallaqa walii dabarsanii fakkeenyaaf biiroo bishaanii godinaati dabarsee mallaqa san deebisee herreega buusurraa achitti illee galmaa'ee asittis galmaa'uun haalli ittiin jiru jira jechuudha. Biiroon qonnaa jalatti aanaadhaa dabarsee herreega isaanii deebisanii asitti buusuu dhabuun asirratti bu'aa oodiitti mul'ata. Aana irratti illee immoo deebisuu dhabuu isaatiin bu'aa oodiitti mul'ata. Kanaaf mallaqni amma asirratti mul'atu kun kan mallaqaan deebi'u osoo hin taane ragaadhaan herreegicha walii buusudha. Kanaaf keessatti siistama keessatti hojiiwwan sirraa'uu danda'anidha. Kana qabanne sirreessuu dandeenya. Kanaaf bajanni keenya yeroo ammaa kana biliyoona 203 olii isa waliin yoo wal bira qabnee ilaallu reetiidhaan yoo ilaallu parsantii 10 gadi bu'aawwan ba'an parsantii 10 gadi kan mallaqaan deebi'uu fi kan ragaadhaan sirraa'ullee walitti qabnee ilaallu. Kanaaf xiyyeeffannaa itti kennuudhaan amma yeroo baay'ee leenjiis kennineerra
hubannoolee kennineerra hordoffiillee godhameera sadarkaa mootummaattillee qoratamee bu'aawwan addaan ba'anillee kennamaniiru. Inni guddaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuu irrattis dhimmoonni harcaatii adda addaa qabaniin jira. Amma gara miliyoona 600 olii seeratti dhiyaatee jira. Inni sun immoo seeraan tarkaanfii dhumaa haga dhumaatti deemanii tarkaanfii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hordoffii qofaanillee wantoonni hin sirroofne baay'een akka jiran ilaaluun hin danda'amu waan ta'eef kanaaf bu'aawwan oodiitii ba'an irratti tarkaanfii fudhachuun gara fuula duraatti immoo keessoo sirna faayinaansii seektaroota mootummaa hunda keessattuu sirni faayinaansii mootummaadhaan uummataan caffeedhaan labsamee jiru kallattiidhaan hojiirra akka oolu gochuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu ibsu. Hojiirra oolmaa isaa irrattis biiroolee waliin qindoomina uumuun xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jiraachuus himaniiru. Dabalataanis hojii kanatti hooggansi manneen hojii xiyyeeffannoo itti kennuun deeggarsaa fi hordoffii taasisuun rakkoon gama kanaan jiru furmaata akka argatuu fi hojjechuu akka qaban obbo Muhammad dhaamaniiru.